Akkam nagaha isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oroom Saamsang tuutooriyaal irratti na hordoftan jechuudha. Egaa kun Oroom Saamsang kutaa 57ffaadha. Karaalee kijiba sooshaal miidiyaa irraa ittiin beekuu dandeenyu ammoo kutaa tokkoffaa isaati jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo hedduu miidiyaalee dhuunfaa kana irratti kijibni ni deema. Akkamitti kijiba Facebook irrattis ta'e WhatsApp irratti bakka garaagaraa irratti deemu yoo argitan akkamitti akka oduu dhugaatiin adda baafachuu akka dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Karaan kutaa kana keessatti isin agarsiisu karaa footooti jechuudha. Footoo ture as nutti fidanii waan ammaatiin jechuu danda'u yookaan immoo footoo biyya biraatti tahame as nutti fidanii biyya kana keessatti tahame nuun jechuu danda'u. Akkasuma oduu dhugaa tokko footoo sobaa waliin gadi lakkisuun ni jira. Footoo dhugaa tokko oduu sobaa irratti barreessanii gadi lakkisuun ni jira jechuudha. Walumaa galatti kutaa kana keessatti kan inni isin agarsiisu akkamitti akka maalummaa footoo tokko baruu akka dandeessan jechuudha. Oduu garaagaraa jechuudha bakka garaagaraatti WhatsApp ta'e Facebook ta'e yoo agartan footoon oduu sanii waliin deemu yoo kan isin shakkisiisu ta'e maalummaa footoo sanii guutumaan guututti eessatti akka taa'ame maalirratti akka taa'ame yoom akka taa'ame akka argachuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma jechuudha footoo asitti amma argaa jirtan kana jechuudha. Yeroo hedduu footoon kuni Ethiopian military jedhaniiti Facebook irratti kan wal jalaa share godhanii mul'ata jechuudha. Akkuma asitti argaa jirtan footoon kun lama jechuudha wal irratti hidhame. Inni gadii kun alaabaan Itoophiyaa bira jira. Wattaaddara Itoophiyaati yoo jenne inni kun yoo wattaaddaroota Itoophiyaa ta'u akkamitti isaan beekna kan jedhume walumaan ilaalla jechuudha. Jalqaba footoon kun amma wal irratti waan hidhameef ani cropping godhadha jechuudha. Isin footoo shakkitan tokko bakka shakkitanirraa karaa gaalaarii keessanitti dabarfachuu qofa malee kirooppii gochuun isin hin barbaachisu jechuudha yoo wal irratti hin hidhamini. Amma fakkeenyaaf ani kirooppiin godha jechuudha. Haala kanaan kirooppii godhana. Mee asuma irratti fakkeenya walumaan haa ilaallu. Asitti wattaaddaroonni fuula dura dhaabbatan tokko lama sadi afur jechuudha. As duuban ammoo wattaaddaroonni biraa ni jiru uffata buburree kan uffatan ni jiru jechuudha. Asirratti ammoo halluu cuquliisaan jechuudha wanni dhaabbatu ni jira sirriitti ilaalaa jechuudha. Asitti ammoo alaabaan diimaa adii gurraacha ofirraa qabu xiqqoo kan mul'atu jechuudha. Taankii irra ni jira. Warroonni footoo kana Itoophiyaan military jedhanii share godhan sirriitti as buutanii yookaan zoom godhanii hin ilaalin malee alaabaan biyya biraa irra jira jechuudha. Mee akkamitti footoo kana maalummaa dhugaa isaa barra kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Waan hundaafuu isin jechuudha. Footoo kijiba ta'uu shakkitan tokko karaa gaalaarii keessanitti dabarfachuu qofa jechuudha. Egaa footoo san qopheeffatanii booda Google Chrome banattu jechuudha. Google Chrome banattaniiti bakka sarchii godhamee itti barraa'u kanatti google.com jettanii barreessitu. Achi booda slash gootaniiti images jettanii barreessitu jechuudha. Ittiin enter yookaan sarchii gootu jechuudha. Egaa itti aansuudhaan haala kanaan barreessitanii booda asitti tuqaa sadeen tana ni tuqtu jechuudha. Asitti request desktop site kan jedhu kana banuu qabdu jechuudha. Egaa itti aansuudhaan asirratti jechuudha mallattoo kaameeraa xiqqoo takka ni agartu jechuudha. Ishii tana ni tuqtu. Itti aansuudhaan asitti filannoo lama isiniif baasa jechuudha. Inni jalqaba paste image URL jedha. Yoo linkii footoo sanii qabaatan as kaahuu dandeessu. Yoo ammoo footoo san gaalaarii keessaa qabaatan upload an image kan jedhu kana tuqtu jechuudha. Egaa itti aansuudhaan choose file kan jedhu kana ni tuqtu. Achi booda documents kan jedhu kana irratti tuqtu jechuudha. Egaa asirratti footoon sun haarawaa kan reefu seevii godhattanii yoo ta'e asuma jalqaba irratti ni argattu jechuudha. Yookaan immoo footoo gaalaarii keessatti ture yoo ta'e kallattiin gaalaarii kan jedhu kana keessa seentaniiti. Asirratti footocha ni argattu jechuudha. Isa irratti tuqtu jechuudha. San booda ofumaa fi upload godhaa ni eegna jechuudha. Egaa itti aansuudhaan haala kanaan nuuf fida jechuudha. Asitti quwwaatul masriyyaa tadakkul saree jedha. Asirratti footoon nuti uploadii goone sun biyya Egypt yookaan biyya Masrii akka tahe asirratti afaan Arabiffaatiin barreessanii jiran jechuudha. Kuni afaan Arabiffaatiin kan fiduuf marsaariitiin footoo san irratti haasaan hundi isaanii afaan Arabiffaa waan taheef fida jechuudha. Fakkeenya footoochi kana jechuudha. Isuma amma jalqabarra jiru mee bannee haa ilaallu jechuudha.
kuno footoo nama selatti sunii fi kuni wal fakkaata suni kirooppii godhame jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf alaabaan sila isiniin jedhe sun jechuudha. Diimaa adii gurraacha kan ofirraa qabu xiqqoo ni mul'ata jechuudha. Wattaaddaroonni uffata buburree uffatan duuba ni jiru. Asirratti ammoo wanni akka halluu cuquliisaa ni jira. Ammallee wattaaddaroonni fuula dura jiran tokko lama sadii afur jechuudha. Inni sun asirratti jechuudha walakkaa isaatu kirooppii godhameeti irratti hidhamee ture jechuudha. Footoon kunii fi sun sirriitti wal fakkaata jechuudha. Haala kanaan kijiba jechuudha Facebook irratti agarree gabaabumatti beekuu ni dandeenya jechuudha. Yoom tahame kan jedhu fakkeenyaaf kun asirratti May 25 bara 2014 jechuudha. Asirratti kan November 24 2016 poostii godhanillee ni jiru jechuudha. Waa'ee footoo kanarraa kan haasa'ani garuu hedduun isaanii 2014 keessa poostii godhame biyya Masrii yookaan Ijipti keessatti tahame jechuudha. Kun hundinuu jechuudha inni amma footoo xixiqqaa asitti agartan kun footoo sani jechuudha. Marsaariitii footoo sanii irratti marsaariitiiwwan waa'ee footoo sanii irratti haasa'an hunda isaanii irratti tuquudhaan keessa seentanii maalummaa footoo sanii guutummaan guututti argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kana kijiba akka addunyaatti footoo kana irratti deemaa jirullee argachuu ni danda'ama jechuudha. Amma kan afaan Arabiffaatiin haala kanaan nuuf fide footoo kanatu biyya Araba yookaan Masrii waan ta'eef miidiyaaleen isaanii hundi afaan Arabaatiin waan baay'ataniif jechuudha. Kanaaf nuuf fide malee isin footoon isin upload gootan sun afaan inni poostii godhame afaan Ingiliishiin yoo ta'e afaan Ingiliishiitiin haala kanaan asirratti beekuu ni danda'ama. Yoo as keessatti kun immoo ragaan asirra jiru gahaa isiniif hin ta'in as jalatti dhiifama as jalatti tokko lama sadii afur shan kan jedhu ni jira. Isarratti tuquudhaan taraa taraadhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan jechuudha kan maalummaa footoo tokkodha isatti akka tahamee baruu hin danda'amu kana fakkaata. Waan na hordoftaniif galatoomaan isiniin jedha. Nagahaan tura.